Akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeetii. Yoobsaan miidiyaa tiyuub yookiin Yoobsaan arguu yuutuub chaanel laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Egaa akkuma yeroo kaanii barnoota sirna gadaa kutaa tokkoffaa hanga kutaa 8ffaa keessa deddeemnee kan ilaalaa turre, har'a immoo barnoota sirna gadaa kutaa 5ffaa boqonnaa 4ffaa jila raabaa yookiin immoo sagantaa qophii raabni gaggeeffatu isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Ammas irra deebiidhaan Yoobsaan miidiyaa neetwork yookiin yuutuub chaanel laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee hiriyoota keessanii qooduu hin nufinaan isin jechuu barbaada. Egaa boqonnaa 4 jila gadaa jechuun jalqabuma sagantaa yookiin qophii yeroo itti sirni tokko gaggeeffamu jila jennaanii. Egaa gadaa keessattis gulantaa tokkorraa gara gulantaa itti aanutti yeroo ce'amuuf jedhu sagantaan kun ni qophaa'a yookiin immoo jilli kun ni qophaa'a. Jilli kun qophaa'eetu gulantaan raabaa gara gulantaa itti aanutti kan inni jilatu yookiin immoo kan inni gaggeeffatudha jechuudha. Keessatti immoo jiloota aadaa guutamuu qaban keessaa immoo gaggeessaa yookiin geggeessaa keessa sagantaa isaa keessatti jiloota hedduutu dabareedhaanii raabni kan inni gaggeessu jira. Innis immoo bantii haaddachuu yookiin immoo qarree haaddachuu isa jennu. Bantii jechuun mataa sammuurraa kan rifeensa haaddatanidha. Fuudha haadha warraa godhachuu, dhoksii buluu yookiin immoo hawaasarraa dhokatanii bakka kadhannaa turuu, sirba raboomaa sirbuu, dhaawwannuu kan jedhu, olkaa, jila daandii sammachuu, jila ruudii sirbuu fi kanneen kana fakkaatan sagantaawwan jila raabaa keessatti gaggeeffamanidha jechuudha. Kanneen biraan immoo warra miseensota raabaa fi qadaadduu ta'an yookiin immoo warreen akka miinjee ta'an sana kan taasifattu qadaadduu ta'an keessaa immoo yuba yookiin jaarsa gorsaa jiloota isaanii barsiisuu qabaachuun isaanii jiloonni raboomaa keessatti raawwataman hedduu kan namaa sa'a margaa bishaanii fi jiruuf jireenya hawaasaaf ardaa wayyoomsuu gaggeeffamu jedhamanitu beekamu. Namaa fi nagaanaa bu'uu sa'aa horiidhaaf loonii isa jennu margi haala lisuu bishaan bonaaf ganna haa yaa'u jiruuf jireenya nama hawaasaa haa dagaagu ardaan haa wayyoomu jechuun haa qulqullaa'u nagaa ta'uu isa jedhu sana kan isaan keessatti gaggeessan sagantaa jila raaboomaa jennaanii jechuudha. Jila raaboomaa jechuunis yeroo tokko tokko jechoota haaraa fakkaachuu danda'u garuu qophii yookiin sagantaa gaggeeffamu jechuudha. Fakkeenyaaf jilli kun naannoo uummata Gujii yookiin immoo Oromoo Gujii biratti haala inni ittiin gaggeeffamu raabni akkuma kuusaa irraa gara raabaatti ce'anii sagantaa inni gaggeessudha. Keessatti gaggeessu keessatti tokko bantii haaddachuu jennee bantii haaddachuu jechuun immoo sammuurraa yookiin mataa irra keessarraa mataa haaddachuudha. Inni kunis sagantaan Gujii keessatti gaggeeffamu kun raabni gara kuusaa gara raabaatti yeroo ce'u bantii haaddachuu jedhama. Jila kanarratti immoo abbootiin raabaa ilma isaanii raaba ta'anii maal godhu rifeensa mataa isaanii gubbaa irratti geengessanii haaduu jechuudha. Yookiin mallattoo addaa taasisaniitu geengoo godhaniitu haaduu fi erga bantii haaddatanii booddee ardaa jilaa qubatanii korma qalatu yookiin jibicha saggaasa jennu korma kan hin qotiin qalatu jechuudha. Kanarratti ka'uun jilli kun maal jedhama? Jila bantii haaddachuu jedhameetu ni beekama jechuudha. Raabni bantii haaddatee immoo maal ta'a? Jalqaba irratti ni fuudha. Yookiin haadha warraa godhataa raabni mataa haaddatee erga yookiin qarree haaddatee booddee bantii haaddateen ni fuudha yookiin haadha warraa godhataa sabni isaa itti gaafatamummaan bahuun mana waan eegaluu fi raboomuu gara jalqabaatti jechuudha. Abbaan murtii raaba dursee kan inni fuudhudha. Itti aansanii miseensonni kunis maal godhu inni fuudhu jechuudha. Raabni haadha warraa erga fuudheen booda immoo handhuura kennamee fi fudhachuu danda'a jechuudha. Handhuura kennamee fi yeroo jennu yeroo ijoollummaa isaatti yookiin yeroo dabballee irra turetti handhuura kan jedhamtu horiin kennamteetti ishee gara kan isaatti fudhata. Akka seera gadaatti haati warraa raabaa haadha hambaa jedhamteetu beekamti yookiin immoo haadha nama hundaa jechuudha. Haadha hambaa jechuun haadha nama hundaa jechuudha. Haadha nama hundayyuu kan gaggeessitudha waan ta'eef bara jila abbaan manaa ishee abbaa gadaa ta'utti isheenis immoo siinqee ishee qabatteetu hawaasa dubartoota gaggeessiti waan ta'eef haadha hambaa jechuudha immoo haadha uummataa jechuudha. Raabni erga fuudheen booda of danda'ee
maal murataa horooroo mataasaa qabata yookiin kutateetu dhibeeffachuu danda'a jechuudha. Gara sagantaa galateeffannaa isaatti deemuu danda'a. Hariirachuu yookiin immoo hariiroo uummachuu, daadimachuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf hariiroo sana keessatti sagantaawwan kun gaggeeffamu. Jila biraa keessatti bokkuu muka harooressaa jedhamurraa murata. Bokkuun immoo erga muratee booddee muka harooressaa jedhamurraa murateetu qabata. Sana booda korma qalee haadha warraa isaatti maal godha? Midhoo hidheetu yookiin immoo kan isheen ittiin haadha warraa abbaa gadaa ta'uu ishee beeksifattu midhoo jedhamu hidheefiitu qophaa'ummaa gara fuula duraa jiru argisiisaa jechuudha. Midhoon meeshaa dubartii mataatti hidhattu ta'ee sibiilaa fi bifti isaa keelloo kan ta'e irraa kan tolfame midhoo jedhama. Isheen haadha warraa abbaa gadaa qofatu hidhataa jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan gadaa keessatti lubni gulantaa gadaa raabaa yookiin maal jedhamee tura? Midhoo jedhamees ni waamama jechuudha. Sagantaa kana keessatti lubni abbaa gulantaa raabaa keessatti midhoo jedhamee akkaataa inni itti waamamaa deemtu jira jechuudha. Jilli biroon kan biraan gaggeeffamu immoo jila dhoksiiti. Dhoksiin fakkeenyaaf Booranatti jilli dhoksii akkuma naannolee biraatti gaggeeffamu Boorana keessattis sagantaa adda ta'een qophii adda ta'eetiin gaggeeffama. Naannoo kana keessatti jilli dhoksii maqaa isaa irraa hubatamu jila raamni hawaasarraa adda bahanii maal ta'anidha dhokatanii gaggeessan jechuudha. Sagantaa qofaatti yookiin dhokatanii dhoksii jedhama maqaan isaa yoo ta'e jechuudha. Dhoksii yookiin immoo dhokadhuu isa jedhurraa kan ta'e jechuudha. Dhoksiin jila kadhaa waaqaa, kaayyoo, hormaata namaa fi wayyooma lafaatiif jilatanidha jechuudha. Wayyooma lafaatiif jechuun qulqullummaa nagaa akka ta'u jechuudha. Jila dhoksii keessatti immoo horiin aadaa jilichaa guutuuf ni qalama. Horiin jila dhoksii irratti qalamu kunis immoo maal jedhama? Dullacha jedhama jechuudha. Horii dulloome yookiin immoo horii umuriidhaan deeme jechuudha. Dullacha saapuphaa fi dullacha qoraan ol ka'aa jedhamuudhaan kan inni beekamu jila dhoksii naannoo Booranaa keessatti kan gaggeeffamu keessaa isa tokkodha jechuudha. Dullachi saapuphaa kan qalamuuf kaayyoo fi milkii dansaa argachuu fi qalmi kan biraa immoo dullacha qoraan ol ka'aati. Ishee kanatti kaayyootti waan ta'eef kaayyoodha oromiffii ishee yaan tokko taftee dogoggora qo'eeti. Sirreeffadha dullacha qoraan ol ka'aatti kan inni qalamu jechuudha. Dullacha qoraan ol ka'aa kan qalamuuf immoo jila eebba namaa fi sa'aatiifidha. Namni akka eebbifamu horiin akka eebbifamtuudhaaf maaltu ta'a jechuudha. Sa'a yookiin immoo qoraan ol ka'aa kan jedhamu sanatu qalama. Kanaan jilli dhoksii sirna kana keessatti gaggeeffama jechuudha. Jilli raamni gaggeessu kan biraan immoo sirba raboomaati. Sirbi kun sirba korommiin raabaa yookiin immoo dhaawwan jedhanii sirbanidha. Sababni isaa sirbi raboomaa sirbamuuf inni guddaan sirbaan ergaa walii dabarsuudha. Jila kana keessatti immoo nama kan duraa ardaa fi daangaa lafaa tiksee kan sirbamu yookiin immoo nama dura aangoo qabatee ture kan inni sirbamu yookiin kan inni faarsamudha jechuudha. Sirba kana keessatti qeeqawwan muraasa ni qabaata. Qeeqa sirreeffama. Qeeqa namoota seenaa hundeeffama sirna gadaa keessatti gahee qaban keessattuu nama caasaa raabaa ijaare raabaa yaayyaa fi inni sirbu. Kana malees immoo namoota yeroo raboomaa keessa turan hojii jajjabaa yookiin hojii cimaa hojjetan gootummaa agarsiisan gamnummaa qabanii fi waan hawaasni kun isaanirraa barbaadu warreen sirna sana keessatti raawwatanii darbanii fi sirbi sirbamu sirba dhaawwannuu yookiin immoo sirba korommiin raabaa sirbaan jedhameetu beekama jechuudha. Inni kan biraanii rabooma keessaa kan namoota jajjaboo sanaaf erga sirbamee booddee hawaasaaf hojii jajjaboo akka hojjetaniif illee yaadamee gara fuulduraatti warri aangoo qabachuuf deemaniifis ni sirbama. Waaqa kadhachuu milkii waan kadhatan sana kan ittiin mirkaneeffatan madaalanii jechuudha. Kanaaf hawaasni kun gammachuu isaa kan ittiin ibsatu sirbaanidha jechuudha. Inni kan biraan abbaa ilmaa taasisi jedhaniillee waaqa kadhatu jechuudha. Erga fuudhanii booddee abbaa ilmaa ta'uudhaaf abbaa ijoollee ta'uudhaaf kadhaa waaqa isaan barbaadan akka warri dhiiraa immoo kormaaf waaqa kadhatan dubartoonni haadha warra raabaa ta'aniif immoo hawwii ilmeef qaban ibsachuu fi haadha ilmee na taasisi haadha mucaa na taasisi jedhaniitu faaruu waaqa kadhatu jechuudha. Akkuma jila dhaawwannuu xumuranii immoo jilli raamni gaggeessu jila qoraan ol kaa'ati jechuudha. Jilli ol kaa'aa kan jilamuuf muka akka ejersaa fi amaaressaa qabataniitu maal godhu ardaa lafaa eebbisuuf kunis immoo dhiiga dullacha qoraan ol kaa'atiif qalame sana qoraan murame sana dibuun lafa naqanii lafa wayyoomsi jedhaniitu kadhatu jechuudha. Kunuuti innis immoo ol kaa'aa yookiin immoo jila
qoraan ol kaa'aa jedhamu kun kunuunfate jechuudha. Dullachi qalamee jira. Dhiiga dullacha qalamee sanatti dibameera. Ulee ammaaressaa yookiin immoo ejirsaarraa qophaa'e kana egaa dhiiga horiidhaan ittiin dibanii booddeetti lafa kana nuuf eebbisii, lafa kana nuuf nagaa bishaan nuuf taasisaniitu kan isaan kadhatanii jechuudha. Akkasuma dubartiidhaaf immoo maal kadhatu ilmoo kan isaan kadhatanii wayyooma nagaa jaalala kan isaan ittiin kadhatanii bifa kanaatiin jechuudha. Naannoo isaa keessatti naannoo uummata Booranaa, Oromoo Booranaa keessatti jechuudha. Kun ulee ammaaressaa fi ulee ejirsaarraa kan qophaa'e kana fakkaata jechuudha. Inni kun immoo dhiiga sa'a yookiin immoo ol kaa dullachaa sana dibameetu kan isaan ittiin kadhataa jiranidha jechuudha. Jilli raabni gara xumuraa raabumaatti gaggeessu kan biraan immoo jila daannisa murachuuti. Daannisa kan jedhu ulee muka daannisa jedhamu irraa kan isaan muratanidha. Daannisa murachuun Booranatti hawwii raamii ilma godhachuuf qaban ibsuuf kan gaggeeffamudha. Innis immoo kadhannaadhaan ilma mucaa dhiiraa dursa naaf kennan isa ittiin kadhatan jechuudha. Raamni guyyaa daannisa muratee booda immoo mallattoo abbaa warrummaa kan ta'e horooroo qabatee iddoo jila deemuudhaan eegala jechuudha. Horooroo qabachuun isaa abbaa nama guddaa yookiin immoo nama fuudhee jiruuf kan qabatamu yookiin immoo kabaja warroomeen jira isa jiru qabateetu dhaqee mul'ataaf jechuudha. Eega mul'atee booddee daannisni muramee xumuramee ulee isaa kanaan ni beekama jechuudha. Ergasii booddee haati warraa isaa immoo midhoo yookiin gulummaa hidhatteetu siinqee qabatteetu eessatti jechuudha. Isheenis gara bakka jillitti gaggeeffame sanaa dhattee qubattee jechuudha. Warra jilaaf bahu eebbistee buddaastee jechuudha. Jila raabaa dabareedhaan raabuma keessatti gaggeeffaman keessaa kan biroon immoo jila ruudiiti. Ruudii kan jennus immoo sirboota jila dubartootaa gulantaa raaboomaa keessatti aduulota haadha warraa isaanii waliin jiratanidha jechuudha. Raabni haadha waaqaatiif kadhaa waaqaatiif guyyoota hedduuf argaa jilaatti bahee waaqa kadhachaa ture. Gara xumuraa jila sanaatti dubartoota waliin jiratu jechuudha. Inni sun immoo jila ruudii jedhama jechuudha. Jilli yookiin immoo jilli qophii ruudii dubartootaan kan gaggeeffamu yookiin immoo haadha warraa abbaa gadaatiin sagantaa gaggeeffamudha jechuudha. Eebba isaanii kan isheen hin tola kunuuti gama jiraatteetu inni eebbistiin jechuudha. Dhiirotaa fi gamaa gamana godhaniitu haati warraa abbaa gadaa kuni sirba ruudii jedhamu kanaanii sirba isaan eebbisu jechuudha. Ergasii booddee sirni sun xumuramaa jechuudha. Dubartoonni mi'oota aadaa gorfoo naqatanii siinqee qabatanii moona jilaa raabnis jiru sana warraa bokkuu of dura buusaniitti maal godhu dabareedhaan yaa'anii ardaa jilaa sanatti bahu jechuudha. Gorfoo kan jedhu kan dubartoonni baattatanii jiran yookiin harkattii fi bareedaaf isaan naqatan siinqee ulee isaaniitti bokkuu of dura buusanii bokkuu qabatanii dabareedhaan kan isaan naqanidha jechuudha. Dubartoonni ruudiif bahanii fuula abbaa warraa isaaniitti tarree galuudhaan dhaabbatanii eebba fudhatu. Akkuma gaafa jalqaba jila abbaa warraa isaanii eebbisanii gaggeessan xumura jilaa irrattis immoo eebbisaniitu fudhatu jechuudha. Kunuunsi gamaa gamoo dhaabbataniitu abbaa warraa isaanii wajjin gamaa gamoo dhaabbatanii kan isaan sirna kana raawwatanidha jechuudha. Sirni kun akkasittiin jila raboomaa jedhamuutiin kan inni beekamu yookiin kan inni kabajamudha jechuudha. Inni kan biraan boqonnaa shanaffaa faaruu raabaati. Faaruuwwan warra ammaa ilaalle keessatti warri kun immoo faaruu isaanii jechuudha. Faaruu raabaa jechuun sirba jiloota raabaa adda addaa irratti sirbamu jechuudha. Sirbi raabaa kan sirbamu yeroo jilatan erga ittiin dabarfachuuf waaqa kadhachuuf kan oolu sirba faaruu raabaa jennaan jechuudha. Isaan keessaa raabaa keessaa immoo leemaayoon kan Booranatti sirbamu akka armaan gadiittidha jechuudha. Leemaayoon kan jedhamu akka ittiin galan leemaayoo Booranni luba kiyyaa bulee ardaa guutuu ardaan ardaa gaaraa dooriin doorii gaaraa gadaan gadaa gaaraa roobni raabaa gaaraa waayyuun waayyuu gaaraa qotiin qotii gaaraa bokkuun bokkuu gaaraa garaan duruu dhoruu fedhaa dhoree raasuu fedhaa anaa raagduu raagii waaqa raagdura kaa'ii ganyaan dibaadhaa ganyaayyeessuu fedhaa qulmuuduun dibaadhaa qophansiisuu fedhaa mogorreen dibaadhaa mogolchuu fedhaa gaaleen dibaadhaa gaadadi'uun fedhaa gagaadi'uun fedhaa ittachaan dibaadhaa darbaan dhiisu fedhaa garaan dhoruu fedhaa dhoree raasuu fedhaa anaa raagduu raagii anaa raagii raaga raagduu kaa'ii ganyaan dibaadhaa ganyaayyeessuun fedhaa qulmuuduun dibaadhaa qophansiisuun fedhaa
mogorreen dibaadhaa, mommogolchuun fedhaa, gaaleen dibaadhaa, gaggaadi'uun fedhaa, garaan dhoruu fedhaa, dhoree raasuu fedhaa, anaa raagduu raagii, waaqa raagduu kaa'ii, ganyaan dibaadhaa, anaa lolee jennaa, garaan ilmoo bofaa, ibdee qoomuu fedhaa. Jedhaniitu waliin sirbu jechuudha. Kun sirba naannoo Booranaa keessattidha. Kan biraan Gujiitti yeroo raaboo gammachuu isaanii sirban immoo raabaa akka armaan gaditti sirbu isaanii immoo bokkuu buqqisuun geettee hoo, midhoo dhabuun geettee hoo, raabaa irree faayaa hoo, jaartii midhoon faayaa hoo naaf geenyaan balallee hoo, qeexallee bareedee hoo, qadaadduu gammachiisee hoo, wallaanaa rifachiisee hoo, raboomee baleelee hoo, durooma kajeelee hoo jedhaniitu sirbuu naannoo Gujii, Oromoo Gujii keessatti jechuudha. Yoobsan Miidiyaa Neetwork laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Boqonnaa arfaffaa fi shanaffaan kana fakkaatu yeroo biraa hanga walitti deemnutti galatoomaa barbaada.